Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu bakkumsin jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna simbiraa jiraatucha harallee meeshaa haarawaa meeshaa bareedaa isin jaalattan jedhee yaadu qabadde isinii dhufee jira. Viidiyoo irraa waan badeef dhiifama guddaan irraa ta'aatii biizii ta'e irraa badee amma kinoo irra deebi'ee jira. Viidiyoo ittuma fufee gadhiisaa waan ta'eef warroonni haarawwataa ta'an saskiraayib laayik sheer godhaa viidiyoo yeroo hundaa akkasiin dhaqqabuuf warroonni ammoo maamila keenya taatan hiriyoota keessan irra sheer gochuudhaan saskiraayib godhaatii na wajjin akkuma duraatti na wajjin itti fufaa isiniin jedha. Hedduu isin jaaladha galatoomaa baay'ee na wajjin ifaajjanii warroonni hagammaan jajjabeessaa na wajjin ifaajaa hagammaas geettaniif hedduu isin jaaladha naaf galatoomaa umriin dheeradhaa isiniin jedha. Warroonni kuwwanillee akka warruma maamiltoota kiyya wajjin itti fuftanii na jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo kiyya aga xumuraatitti na hordofaa hin jaalattan jedhee yaada. Meeshaa babbareedaadha, meeshaa orijinaaliidha. Arbaa majlisii bareedaa orijinaalii akka qalbiin keessan isin jaalattu qabadde isiniin dhufee jira. Boondidii orijinaalii irraa kan hojjetame jechuudha. Meeshaan kun biyya inni deemuu fi ka'eenyu akka ta'e wajjin isinii hima jechuudha. Maqaa mucattii hin beeku garuuyyuu meeshaan kun eessa akka deemu qofa beeka malee. Akkasuma jechuudha meeshaanis haala kanaan bareedee miidhagee dhumatee fi jira jechuudha. Arbaa majlisiin kun akkuma isin argitan kana boondidii orijinaalii irraa hojjetame. Karariin isaallee baay'ee tokko bareeda jechuudha. Diimaa boggi jedhu sanillee osoo hin taane baay'ee bareeda jechuudha. Kararii bareedaa akkasuma immoo kararii baay'ee nama hawwatu jechuudha. Karariin kuni kararii kana namni jibbuu hin jira jedhee hin yaadu. Maaliif namni kamiyyuu Arbaa majlisii yookiin minxaafii isaatiin farsha lafaatiin yookaan ammoo magarajaa isaatiin wal fakkaatuuf filata. Fedhiin nama hundaatu garaagaraa garuuyyuu isa kana namni jibbuu hin jira jedhee hin yaadu baay'ee bareeda jechuudha. Kararii namni hunduyyuu jaalatu. Kinooti mitiriin isaa asitti qishuun tun saantii 50 jechuudha. Addaan ququrxamee hojjetame achirraa kaasee asirraa kaasee ammoo haga asii 1.50 jechuudha. Kun ammoo hanga asii mitira 2 asirraa kaasee hanga asiillee mitira 2 ta'acha aantu sun mitira 2 jechuudha. 2 fi gimmaasha inni tun garas irratti achi qoodamti jechuudha. Walii galatti isin ajajjatte mitiri 8 mitiri 8 tana saantiin 50 tun mitira 2 fi 50 wal bira galti. As biratti ammoo mitira 1 fi 50 jechuudha. As bira gala jechuudha. Kun 1 fi 50. Koornariin ammoo mitira 2 kunillee mitira 2 kagadhaanullee mitira 2 mitira 2 bakka lama naa hojjechiisii naan jettee mitira koornariillee mitira 2 waliin mitira 6 tokkollee mitira 1 fi gimmaashina hojjechiisii tokkollee 2 fi gimmaashina hojjechiis naan jettee akkasii mitira 8 ajajattee. Teebiliin isaa ammoo teebilii kana teebilii baay'ee bareedduudha jechuudha. Amma ammoo namoonni baay'een teebilii isaa kana teebilii kanaan hojjechiifata jechuudha. Arbaa majlisiin ammoo boondidiin isaa boondidii tokkoffaa boondidii orijinaalii irraa kan hojjetame jechuudha. Maaliif jennaan sadarkamaan jira akkuma gatiititti jira jechuudha. Gatima kanaanillee meetirri tokkochi birrii 10,000 illee ka walii galee waan hin taane ka hojjechiifamullee hin jira jechuudha. Boondidiin kun sadarkaa baay'ee qaba. Ka faraffaramu tokkintu jira jechuudha. Tokkollee ka osoma homaayyuu yeroo namaa hin kennin gaddeebi'u tokkinillee hin jira sadarkaa baay'ee qaba jechuudha. Kun ammoo boondidii baay'ee orijinaalitii keemikaala ka qabu jechuudha. Boondidiin keemikaala hin qabne hin faraffarama yoosuu faraffarama jechuudha. Kun ammoo akka makaddama isaa kanayyuu hoolaaltanii makaddaa isaa kanaas ni mul'isa. Boondidii faraffaramu sanii miti boondidii orijinaalii ka ta'e jechuudha. Ka faraffaramu miti boondidii orijinaaliidha. Makaddaan isaa kunuyyuu boondidii orijinaaliin kan hojjetame. Meeshaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Birriin namaa erga bahuun hin oolle wanti gaariin wanti bareedaan hojjechiifamuu qaba jechuudha. Maaliif namni akka burcuqqoo mana keessaa jijjiiruu hin danda'anii haga rabbi irra nama teessise erga meeshaa orijinaalii hojjechiifatanii ittumaan turuu fedhanii osoo burcuqqoo taatee hin jijjiiranii rakkoo hin qabu. Kun ammoo waan birrii guddaa waan ta'eef namni ammoo takkatee tana akka ta'ee bitate abbatu beeka. Amma ammoo jijjiiruun baay'ee ulfaata jechuudha. Sababa saniif jecha viidiyoon isin mul'ata jedhee yaada. Ofii kiyyaa waan waraabaa jiruuf isin mul'ata jedhee yaada. Asiin ammoo boondidii
ka irra taa'amullee isin mul'isa jechuudha. Boondidii baay'ee oriijinaalii jechuudha. Boondidii faraafaramu sanii miti. Boondidii oriijinaaliidha. Akkasuma ammoo baay'ee gogaadha jechuudha. Waan yoomuyyuu gassocha'u miti. Maaliif wanti gaariin bareedaa of duraaf nama fayyada. Wanta hin taane ammoo birriif jecha wanta hin taane yoo hojjechiisan gaarii hin ta'u. Maaliif namni ammoo akkatti tanatti citee waan gaarii bitachuutu mala waan ta'eef teebilii tan ammoo isin kanaan hojjechiisin jennee ofumaa kiyyaa kanaan natti tolee jennaaniin kanaan hojjechiiseef jechuudha. Baay'ee bareeddi argitanii istaayiliinis diizaayiniis kun baay'ee bareeddi. Ani baay'ee jaalladhee jira gara kiyyaa. Arbaa majlisiin obboleettii kennaa akkana fakkaataa isiillee hin jaalatte jedhee abdii guddaa qaba. Maaliif waan bareedaa hojjechiiseef waan ta'eef akkana fakkaataa. Arbaa majlisii kana akkuma isin ajaja jettetti hojjechiiseef jechuudha. Waan oriijinaalillee na oriijinaalii laalinaa hojjechiisnaan jettee adaraan irra kaayattee nama kamiifiyyuu waan hin taane hojjechiisu. Maaliif birriif jecha wanni qannasee hojjechiifate kakuma 38 isaanii hojjechiifate isuma bitaaf ittuma himeetumaan. Erga birriin isaa baatee ammoo wantuma gaarii oriijinaalii hojjechiisaa fi ana ammoo nama argee biraallee deemee hin hojjechiisu. Wallaahi dhugaa dubbatuuf dambanyaa qaba. Kama ofumaa Addis Abaadhaaf Afrikaa qabutu jira. Wanta gaarii hojjechiisa jechuudha. Boondidii oriijinaalii irraa hojjechiisa jechuudha. Waanuma gaarii naa fidaa. Nama ammoo kabajaa fi maatiidhaan qabu waan ta'eef wanta badaa natti hin fidu. Maashaallah akkana fakkaataa. Rabbi obboleettii teenya nagaanatti galchee nama maatii fi firoottan ofii ittiin galfatu mana ofii keessatti adada gabaa ol deebi'uun ittiin gammadu Rabbi si haa taasisu. In jaalatti jedhee yaadaa isiillee argitee hin jirtu. Asumaan laalii isin jira obboleettii tiyya. Akka hin jaalatta jedhee amanaa. Maaliif wanta gaarii waan ofii jaaladhu si hojjechiisee asiinillee kun maqaa ka arbaa majlisii irra irkifamu boondidii isaa asumaan guutuu isaa irraa baasee isin mul'isuu danda'a jechuudha. Hanga tokko irraa baasee isin mul'isa. Maaliif qalbiin keessan akka amantuu fi irraa baasee isinitti mul'isa. Na hordofaa isiniin jedha. Maaliif jennaaniin akkanumaaniyyuu isin amantee narra kaayattee amma boondidiin faraafaramu tokko osoo ta'ee akka naamiti ofumaan irraa gadi jijjigaa. Kun ammoo yoo argaartanii xiqqishumallee waan irraa gadi bu'uu miti. Akkana dhaahwanii irraa jiguu miti. Ofumaan faraafaramaa. Kun garuuyyuu carqimarrayyuu xiqqishumallee gadi fireen takkallee carqimarrayyuu hin buune argitanii osoo foorjidii ta'uuti. Garaa isaa kan keessa irraa gada harcee as keessa waan biraati. Kun ammoo oriijinaaliidha. Boondidii oriijinaalii boondidii bareedaadha. Arguun amanuudha. Hin argitanii akkanatti bira gahanii qofaaf hin ta'an asirrattuyyuu hin mul'ata. Yeroo ani irraa baasee as keessattuyyuu faraffaramuu danda'a. Osoo hin tuqin ofumaanuu faraffarama jechuudha. Nam tokko ka irratti hodhame sun dakasii ol hodhame sun asiin keessaan osseene jechuudha. Inni kun jechuudha. Inni kun asiin hodhame kun wantuma akkanaan irra rakkifama irraa bu'u keessatti hin fakkaanne asiin akkanatti irratti hodhamee jira jechuudha. Ishiin garaan argitanii akka xaxaramee hodhame wanta irraa bahu miti. Maaliif namni illee waan akkana kana waan daddafee gadhiisutti hin godhanii waan yeroo dheeraa kennuuf itti godhan malee akkana fakkaataa. Arbaa majlisiin kenna har'aa akka jaalattan abdii guddaa qaba. Ani garuu jaaladhee jira. Maaliif waan ofii hojjechiisiif osoo hin taane meeshaa oriijinaalii ta'uun isaa na gammachiisa. Maaliif maamiltoonni kiyya adaraan irra kaa'atanii adaraan isaanii sun yoo seeraan hojjetame wanta gas na gammachiisu inumaayyuu hin jiru jechuudha. Wallahi baay'ee itti gammada. Sirri itti gammada wanta gas na gammachiisu hin jiru. Meeshaan obboleettii teennaa akkana fakkaataa. Namoonni jaalattan keessan na dubbisuun irraanfatina. Lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti immoo waasaap irra na argata.